ربي عافي وسماف جي سماف نسرو لاف جي قرته ربي عافي بنسالاتي نوركم دندومش دستو تاني وجنيا دبريتي يديزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود توتاف برطة غيا نجاك أبدني فيا كمنا الرجع خنو خنا في تاجو نبردي سنة سوني ملتاي تري قرا أي ستي ملتاي خيط تنتاتي جوادي بركوتي دبي جوادي سانغا نو برتا أبو جوادي نسجرو تنجرو قرا جوادي ديمي جانيني بيتي خا إسان نبردي سي بيوقتي تكنا رجع حالي دسين تماتي جرا دستوان كيسان مجرتم قبضو خنا اللي غنو يدون دتمتي وهم تدربتي دغا منا خيس درسا خوبي دافي درسا دستيتي وانا مالا لندن قبدو تكنا خيس يرا حالي سين تماده جرا غنو ايغا غنما خنا ساعتي خلو لما بيخنان ديمي امول سين مخريبا خنا دواي سيدا برباده دوا سن اللي غا غنو غيا غوتو ديما اولي اما في تيرفي دوان تو مشرفو من وان تكوان رانو نام جيرا بتفدون قبدو egaa akkuma beekamu mana hakimaa hin dhayitu mana hakimaa dhaquun ni ulfaata isin dibdeensi dibdee biraati miti dibdeensi zaakiraa seetu qabee sammuu seetu qabee namoonni beektan isin hundi ni beektan hordoftoota kiyya waan isin irraa tuqamte maallaqa irraa akka isin tuqamte qabeenya isiitirraa akka isin tuqamte gaafannummaa gaafa sana akkas godhillee itti mataa qabatee nu wajjin jira kunoo tuwamee miidhamee distii hundaan kophee hundaan tumtee fuulli isaa kun gabaanis magaa yoo isa fa'aa agartee qillee ifuu jijjiirti. bineensa garagaltan guma xiqqoo naafillee harka laam xiqqoo shollee naafillee obsa qabdu yoo kan naafa agarte jijjiirama osuma isiin akkasiin loltee gisa kan agarte akka nama shayiixaan itti dhufetti iyyitu ittuma dhaqee egaa qabee isarraa dhaqa jaartii isaati kararraa dhaquun qabu warra maraatti jeetis waa isiin deessu lafa qabnee huccuu suuraa jijjiiraatu manaaf inni fi taajuun gaagala toomanii numa hanga kanaatu isii tajaajilu jira inuma akka tasaa ulaantu yoo akka banamtee qilleensa addunyaa kanaa wal garte inuma fiiguu feetii huccuu facaafteeti. Alkan goto jauh ya cabut ini jadi ambak ini juru Yamani mana online mana orang mau timbul tinanu online kanya goto Yamani ada orang itu mata uncina galu halkan rufani mal tata ni mal tu sungkun nama jes dirta ni fanu uncani mau tu nama najem nama nurad kusatu jira ini ciyo tanah kana wan ruat hati ini ti isani jira tu jira mata online tile shoror kaisine jira akkasuma gaayoo fuuneetillee mana maraataa geessine jenne nama fi tokko achi geessullee nu ulfaata andasii mana maraataatiin geessa jee tasuma sammuutii keessatti illee itti finimmoo mana maraataa jechuun biyya namaa jira Yamanii uummanni kun alagaadha mush keenyaa miti keenya karraa alagaa nuti ajnabii keenya sun ta'in kasaaniitu dhabamsiisanii harkachuu hin danda'an jechuudha takka onlaayinaan deebitee harkachuu hin dandeessu namnillee dhaqee isillee harkuun ni ulfaata. Ayah nuti namni nuti ajnabii warri Itoophiyaa afaan nama geessine ijattuu nagarruu achiduutu siiti jirtu siitu maalayyaan uummata saatu akkana godhu uummata isaaniitu maraataan harkanii jechuudha. Saniifu bakka sanillee geeffachuun fayyadasii gaafannaan fi taajuu naa jabaatanii dawumatti nasru wajjin jabaataniituma dawaa sanillee naffidaniituma dawuma saniin gaayoo rabbiin kaaliin gaa gubbaa itti gabbuusee fayyaa isii sammuu sii tanan naa qaqqabe. Isumarraa hin fayyaa eeggadda malee waa bakka irraa eeggadhullee waan qabu. ربنا عافيه ودعاء منا وقرادا تكناتين سنجاتا ونوغا خلنا سنبر جراتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في وردفتوتا عائشة أورو انتو كيسا نو سلام نيكي يكن جالا كان نيرا كويس ناغو سنجا كان ديرا كان دالا كان كريستانا كان مسلمة كان أمنتي غرا كابتن المارومو قوتا الدنيا يفتن انتو كيسا نو ورد ولتنا كمو ولتن ورد ولتنا كمو ولتنا سنجا جالا ايغا عائشة دافي نسرون حاغلتو مني haadha kiyyaatasi akkuma isin beektan isii dhibamtuu olii gad qabanii hirriba irra dhabanii hatta hanqa gartee ilmaan shaaraa irratti arabni baasu gahutti itti dararamaa jiranii taajulleen haa galatoomuu rakkina kiyyaa wal qabate ilaa ammaatti takka nu jalaan hafne arraan tana nasruunillee kaate aboo rakkinni kun tokkumaa qaalii obboleeyyan keenya yookaan jechi obboleeyyan keenya qaalii goonee amma atis nuutu bira tattaa ati deemee dhaqii bakka san furmaateedhaa fi jawaatee san gartee waan isaan irra gahan laalii jenneeni walumaa galteedhaan isallee qajeelchine taakkanaatti innillee lammaaf deemee jira jawaatee bira jira inshaallah rabbiin isallee haa milkeessu rabbi isa haa gargaaru. Namni hundinuu beektanii gollee artii Oromoodha xiqqaa fi guddaa ilmaan Oromoo kan miidhame hundaa'u akka inni bira dhaabbachaa ture namni hundinuu nu beeka. Taakkanaatiin isiniin jaa hordoftoota kiyya
arrantana dasiidhaa fi golaartii Oromootii fi Aashaallee walumaan naaf eebbisaan isiniin ja'a. Anaa fi isaan rakkina hedduu kan gidduu ture quba qabdanii san hunda osoo hin ilaalin arrantana namni keenya biyya namaa keessatti nama fayyaa dhabee miti nama jiraadhaa hin fedhu. Biyya namaa tana keessatti namni gartee sirra dhibamee olii fi qaqqabdee maal godhuu ni beektanii biyya tana keessatti manni namaa kiraadhaa jireenyi namaa hundi maallaqa ilaa bishaan dhugaatii maallaqa kana hunda dhiisanii isirratti cicciti jiranii haa galatoomanii gama kiyyaan isaanillee galatoomfachaadha. Rabbii gaditti isinillee galatoomaadha du'aa nuuf godhaadha. Takaraati gaataa duukanya hordoftoota Aashaa Oroodhaa salaamtaa gaafadhu yaada kee waan jettuun jayin. Assalaamu alaikum warahmatullahi hordoftoota keenya. Hordoftoota Aashaa baga rabbiin nagayaan guyyaa har'aatiin isin gahee bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu. Yaanni keenyaas kanuma amma dura irra jirru sani irraa deebi'uudhaan deemnu obboleettii teenya hanqa fayyaa fi garruu takkatti. Ammoo obboleettiin teenya Aashaanii fi Nasruu rabbiin tokkichi umrii nu haa dheeressu ilmaan isaaniitis ilmaan barakaa qabu beekumsaanis addunyaa irratti tokkoffaadhaa rabbii isaaniif haa taasisu jechaati asii du'aa itti godhaatuma. Namni tokko hoggaa ati asii isaan kana namni namaa laffe'e yaani ati namni namaa laffe'e jechuun rabbiinis tasaa keessa tolchaaf isaanis rabbiin tasaanii keessa haa tolchuufi. Ta dura dalagamte rabbi haa nyaachisuuti dalagaa irraa bu'anii nama lamaan Nasruunis dalagaa irraa bu'ee mana jira Aashaanis dalagaa ni beektan gaa namni biyyaan baa keessa jiru dalagatan malee waa takkallee akkatti jiraatan hin qaban. Namni bira gaafa ati dhibamte laal namni gaafa ati dhibamte qeensa kana garte qeensa kana sirraa kutee galata yoo rabbiin taatee galchitee bituu dandeessu Aashaadhaaf gartee Nasruu galata isaanii rabbummaan gartee narraa galche malee ani galchitee fituu dandeessu. Akka fedhallee taate gartee dasiin haala mana kiyyaatti isitana cinaa dhaabbachuudhaan gartee akka Oromoo wallaahi inshaallah rabbi haa fayyisu galanni keessan galata guddaadha. Inshaallah namni gartee nama tokkoof gartee tola wali rabbiin guyyaa buru tola isaaf oola. Galata keessa rabbiin irraa galchu isinillee rabbi fayyisee gartee laffaatii teessan tana bakka isinitti haa godhu. Takkanaati hordoftoota kiyyaan gaha yaanni kiyya kanuma isinillee naaf eebbisaa Aashaadhaa fi Nasruu ani galanni isaanii galeen irraan dhumu waan inni itti hisaabee fitullee hin qaban godhii isaan naaf godhanii waan isaan naaf ta'an. Nama akkanaa kana harkachuun wara. Nama jibaatti wallahi billahi nama kanaa kana namni dhugaa rabbiitti ni beekta lubbuuti jetti andastuu biraan jira ilma eegaa kan akkasitti tumte booda Nasruun halkaa fi miilallee bartaa jiru Nasruun gittiin goranii jirutti akkatti sossootu laannar jeetiin biraa dhufe malee harkaa fi miila akkasinitti hiitan sanitti eegaa isin distii fi darsaan isa tumte booda gittiin goran taa jiru Nasruun ni fayyiti fayyaan isii basiidha inshaallah ni fayyiti bari yeruma san keessattuu eeguma hidhamte sanu nama biraa hin yaammatu laa Aashuma yaammatti hoggaan qotteen namaa irraa dhajjiste Aashaanuma yaammatti Aashaa teenya akkanuma garaana jibaata hottuka hidhaa sana sanu harkulleen fedhan hidhaa siidha engaddaan isii fayyaa qabdu wajjin jaarra giseen akkasiin taata kullaa mataa kanaan na dhukkuba wallaahi akka nama fayyaa qabu godhatti gizeetan wallaahi Okkasuutu goraas berde. Aboo rabbiin irraan haa fuudhu rabbummaan kaaliin obboleettii isii tanaalee rabbummaan kaaliin michiyyoo tanaan akkuma raftatti irraan haa fuudhu. Rabbi haa fi sumaaf jee Nasruudhaaf jee gartee. Akka kana irratti arguuf bineensa alaatiin arguun danda'amush dastuutanii wajjin yaadda bareediti yadiisi sammuun nama irrachuun ni fokkotti kaaliin ol guddate irraan haa fuudhu du'aa itti nama biyya tana walumaan beeyna biyya gartee ilmi namaa kun gartee nama fayyaa hin qabne olii qaqqabuu dhiise namni fayyaa qabu ol deebi'ee guyyaa lama sirra bude gartee namni nyaaratti guuru tana keessatti galtee arraan tana isin jaartii cinaa dhaabbattanii akkan na gargaaruun kun gartee wallaahi waan guddaadha nama mul'isa takuttillee dhiifama haashaate nyaatillee taakanaati gaa hordoftoota kiyya isinis du'aa itti nuuf godhaadha dasiin arraa haala hamaa keessatti ani hedduu takka na jibbitii
maqaa kiyyaa'uu dhaga'uu hin feetu yoo ijaan nagarte daranuu itti sharafti amma kun gurfaachaan tusan jirti. Inshallah fiidiyoo siitillee finnee bira keessan garsiifnaa arguuf ta'e. Nasruu deemu kanaaf jenneeti kaameeraa kaayannee nutillee gartee akkana nasruu har'aan tana gartee nuti dhaamsa keessan waadaa keessan lafan keenya innillee achi deemuuf deemaa jennee yaada keenya gartee isiniif ibsuudhaaf as baane malee isinillee kun asii dhibamu jirti. Egaa taajuudhaa fi nasruun hidhaa taa'u jirti achumatti aashaanillee bishaan baaftee nyaata nyaachisu jirti. Amma gaanuttis garaa wallaansa isiitti deebi'uuf deemnaa hordoftoota kabajamtoota keenya du'aa nuuf godhaadhaa isii sanillee rabbi isin haa fayyisu jaadhaa. Ammaanis eegaan ganamaan bahee deemitiin dawaa barbaadee fidee dawaa san akkaratti dhooyinu gartee taajuudha wajjin aashaadhaa wajjin gartee isii qabnee fuuluma keessan duratti dawaa sanillee itti goona. Taakkanaatii du'aa nuuf godhaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Hanqa fiidiyoo itti aantu walitti deebinutti ani gama kiyyaa yaada kiyya fixadheetiin jira.